Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa obinyataatiin akka of danda'aniif Project Development Policy Operation jalatti maatiin hundi eeggattummaarraa gara oomishtummaatti akka ce'aniif hojjetaa jira. Kaayyoo kana galmaan gahuuf hubannoon lammiilee hunda sadarkaa barbaadu gahuun murteessaadha. Bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti sagantaa eegalchiisa Project Safety Net magaalaa yookiin Development Policy Operation marsaa sadaffaa fayyadamtoota 2,000 ol eegalchiisuun danda'ameera. Sagantaa eegalame kana fayyadamtoonni haaraan sagantaa kanarratti argaman jireenya keenyaa fi maatii keenyaa fooyyessuuf waadaa ofiif gallee dhugoomsine galma mootummaan qabatamuu ni dhugoomsine jechuudhaan dubbataniiru. Sagantaa Safety Net irraa fayyadamuu kan taatee fi bu'aa qabatamaa argamsiisaa kan jirtu bulchiinsi magaalaa Nageellee Arsii lammiilee obinyataatiin of danda'anii fi eeggattummaarraa gara oomishtummaatti ce'an dhugoomsuuf hojii guddaa hojjetaa jirti. Mataa keenya kan inni tajaajilame kana tajaajila kana mataa keenya hojiirra walfannee harka qalleeyyii kana jala ba'uuf nutis kaayoo qabna kaayoof danda'e maaliif harka qalleeyyii jedhamee geessee yeroo hunda akka nu waamamu hin barbaannu uf guddifnee maatii keenyas tajaajillee guddina ufa footitti yaanna harka qalleeyyummaa jala baanee warra harka qalleeyyii ta'an akka gargaaru uf hunduratti kaayaannu yaaddoon keenyas. ተቀናይተን ስራ እየሰራን ራሳችንንም ቤተሰቦቻችንንም ለውጠን ስራ ለመስራት ይሄው እንገኛለን። ስራ ሰርተን ደግሞ ቤተሰቦቻችንን መለወጥ አለብን። ራሳችንም ከኛ በፊትም ያሉ ሰዎች ተለውጠዋል። ከብዙ ነገር ከትንሽ ነገር ተነስተው ብዙ ነገር ይዘዋል። ጥሩ ሰዎች ሆነዋል። እኛም ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ አሁን ደግሞ የገባ ነው እኛም ራሳችንን ለማቀናጀትና ራሳችን ሰርተን ራሳችን ልንለወጥ ፕሮግራም ይዘን ይሄው ስራ እየሰራን እንገኛለን። መቃንኪ ቦንቱ ጉሬ ሞርኬዳማ ኑቲስ ካዮን ኬና ካሲ አርገምኔ ፍየሰ የደምኔ ጨለለምኔ ኤዶ ከነዋን አርገምኔ ካሮራ ሴፍቲኔቲ ከናፍ ባሰኒ ኢቲና ከጅጅራም ንዋን አደዳቲ ተከበለስኔን ፊት ዋን ገረገረ አከመንጫብኔን ፊት ittiin fayyadamne waggaa 3 fi waan mootummaan kun nu gargaare kana keessa galata isaanii ayyaana waggaa kiyya seeraan haa oole dudduuti haa guddifadhu kanaan kan nu ga'e waaqayyo misgaana haa argatu rakkoo irraa kaleecha rakkattuu kan nuun jedhan hadha guduuffanne ilmoo kiyyatti guduuffadhe kaleecha namanna qarqara daakuu naa funaana hadha dammoo ani waan isaniin nagahee jenna. Kan kiyya Shimallis Isheetuu jedhama ogeessa hirmaannaa hawaasaati. Egaa guyyaa har'aa kana fayyadamtoota DPO kan jedhaman Development Policy Operation warra jedhamanii gara sagantaa kanaatti dhufan guyyaa baniinsa sagantaa isaaniiti guyyaa jalqabsiisa hojii isaaniiti. Egaa guyyaa har'aa fayyadamtoonni gara sagantaa kanaatti galan Public Works 6,527 qabna. Warra deeggarsa kallattii yookiin immoo manatti deeggaraman 1,243 jechuudha. Waliigalatti idaama fayyadamtoota kanneen lamaanii 7,770 guyyaa har'aa kana fayyadamaa sagantaa kanaa ta'uu isaanii kan itti banamu ta'uu isaati.